hawaasni maaliif gartee dhadhaa ibidda bu'e taas wal gaafanna. Ummata gartee wanni hin taane yeroo biraan bilbilan yoo ati gartee wanni agarte namni blookiin isin godhan. Saniif shor godha invite godha maali jabbeen namuu qaawaa waan isaa mul'atutti wanni ta'a. Ati mizaana dhugaa fi haqaa bakka itti qicattu yookaan kiishee itti qicattee deemmattuun qabaachuu danda'u qabda. Yaa ka dhiiraa dhalaadhaa yaa ka xiqqaa guddaadhaa yoo kiishni kee ka kijiba duwwaan guutamu taate si deemu kun onnee ta'e kanallee kijibaaniif guute. Kiishni kee kawaa qabu dhugaa fi haqa jaalala namooma kana yoon ta'in zalaalam maalamata 500 abaabuu keenya irraa hisaabnaa miti 500 fuulli durri Oromoon dhuftu gaaffii jala jira. Maaliif gaaffii jala diinaanii miti diinni waan takka nun goone tana jala sararadhu diinni tokko sin goone minilik waan takka sin goone hin booyin Haile Sillaasee waan takka sin goone hin booyin dargii waan takka sin goone hin booyin Abiyyiinis waan takka sin goone hin booyin. Gurra qalbii qaa'u gartee sani qabadhu. Waan uleen abbaan iftume hin danda'amu jetti Oromoon. Saniif yeroo hunda booyuu deebii waan gaafa gartee naannoo Amaaraatitti reefka guuran ummata Wallaggaa ka amma du'e kana biratti sii fida. Ka godhu kun Oromoodha. Amma wanniidhaaf haqaa fi dhugaa qabattee bakka barbaaddu san fi akka yaaddu san numa geessa. Propoogaandaadhaanis waan takka hin finne dhugaa fi haqa irratti wanni gartee Oromoon qabsoon tun ilaa qe'aabaa jenne. Kana jala sararreemi. Namni nuka jiruusaa qabsoo irra gaggeessa moo kam? Hanga jiru bara qabsoo gaggeessa. Saniif bakka jallatti waan isii jallise san waan isii jallise san harkaa qabdu san hunda sii waliin barbaaduu danda'u qabna. Gartee reefka uummanni irra salaate ka gaafa naannoo Amaaraa irratti wanni godhan kara gartee uummata Wallaggaa kana bira fiddee yeroo keessanii wanni gootan. Egaa dhiiga kanattiin qoosu jirtan warreen waan kana gootanii gabbaastan. Namni diddamsiraa diddamman keetiif haqa kee dubbachuu tokko tokkichaadhaaf dubbachuu namooma. Addunyaarraa wanni na aarsaa waan propoogaandaa jaanii ilma namaa kana ittiin miiqaa gurraachatti mata kaa'een hin fadu'an. Uummata Oromoo keessaafuu miiqa mata kaa'uu mannaarra yoon dhabameerra naa wajjinaan. Isaanii jiru kana gowwoomsuu brainwash godhuu yaada kee gartee yaada kee namni kun akka inni yaada kee gartee akka kaaseetaatitti siif gara gaggalchu gochuudhaaf yaalii goonaan ati gartee kusuumuudha. Saniif dhiiga ilmaan Oromoo gartee kan gartee wareegaman dhiiga qulqulluu kana biratti gartee waan biraa propoogaandaa biraa tan gartee footoolee duraa amma wanni wahuma qabduun gartee gabbahuu danda'uu qabda. Nama akkasii sheerii sin godhin yoo gartee ilmoo summiin dhalattee taate malee. Haqaa fi dhugaa qofa qabadhu. Wanni takka wanni nu diige. Saganallee gartee fuula duraaf gartee si diiguu taa'u waan akkanaati. Isinitti himaan. Saniif lolli Wallagga gubbaarra gaggeeffamu jiru lola gartee amata 4 oli. Tigreen gartee isaan booda eegalte ilmaan Oromoodhaa gattaayi gartee maaltu akkana nu godhee jayi yaadi. Hafaanii gartee sammuudhaan maal? Hamaa
mataa koo ammaa miti qayyanne badduus dallattuus diriirtuus oromtichi oromoodha arraas boruus halees wanni beeku qabdu yoommoo arraba taate yoo tiktok magaalaa tiktokii akkaataa itti gubbaarra yaatan agartanii akkasitti agartee udaan gubbaarra jirutti ummanni minilik jaaniin kun gartee warreen nafxanyoonni kan qaceelle ka ideoloojii wanni hin taane agartee ittiin tun wanni hin taane irraa gartee gurguddaa isaanii mataa cumaa keessaa du'an wanni hin taane maaliif qalbii waan amata dhibbaa oliiti ilmoon isaanii yaadan silaa kan gartee ilkee aawwatti jaalalaa fi dhugaa fi kabajaa qabattee ilkee aawwatti gartee akka nama waraabessa gartee du'aa deemu gartee ilkeedhaan qabee duunii san silaa gartee jaalala tokkummaa kabajaa namooma san qabattee teessaan ture. Gartee bilisummaan beene kan gartee wanta kargaa qabne bara ani isinitti hime Oromoon akkaataa isiin rabbiin isiis dirmachiise uumama isiiti gartee wanni taatellee uumamaaf waan gartee rabbitti hammaatti hin qabdu akka uumanni yoo walitti taate malee irruun keenya tokkummaa ijoolleen Oromoodhaa namkum jaa ol dhumatte abiyyiin itti masaraa mootummaa seene tan abbaa fedhe waliin gaafachiisu qawwee alatti okay gaafa san akkasi arroo wallaggaa gubbarratti namni qawwee asii dheechii dha'u namni dudduma ammoo uummata deemanii fixuun tun maal hawaasa taa'u ka ifiifuu ibiddi gartee amata afurmataa gubbaarra jiru kaayyoon uummata san ittiin dhumatu kan ittiin dhumachaa jiru hawaasni dhaqanii ajjeesanii baanaa beeku ibidda guban siyaasaan asirraa tirfii fadhu masaraa mootummaarraa fadhu gartee finxaaleeyyii gartee nafxanyaa tanarraa deebii higaa Oromoo Liberation Army isaanirraa bu'aaleen as keessa jirtu qaama sadeen kana qaamni gartee wallaga gubbaarra jiru sarara ilma Oromoodha. Qaama mootummaa finxaaleeyyiin waan ajaa'ibas takka qaama mootummaarraa gaaffii ilmaan Oromoo ilaa hanga ammaan deebin miliyoonaa jira. Maal kaleessa amma maali warra dhumate kana nafxanyaan ilmaan Amaaraa dhumatee yattiin maal taphattu reefka kee du'aa boyicha kee ittiin taphatti jechuun isheen ittiin gartee wanni taate. Ati yoo reefka kaleessaa kan naannoo Amaaratti kana ammaa kana bira fidda.